yaadataa Junayd jechuun nama uumamaan beekumsa dandeettii ciminaa fi hayyummaa rabbiin badhaasee duraan waliin kanneefidha inni kun. Yeroo baratus nama biddeena manaa halatee bar alatti nama beela yookaan lafti tun lafa seenaati. Arra nama lafa tanan dhalate obboleessa keessan abbaa keessan. Mana barumsaa kana fakkaatu yeroo muraasa kana keessatti hojjechuun isaa anaaf akka saahibaattis akka obboleessaattis akka lammii Oromoottis bakka guddaa na qaba. Maallaqa akkatti sikkannurra dalagaa xiqqoon qaba. Dalagaa xiqqoo tanarra na gargaara. Niin dalaga nama joo fedha. Nama dalageetiin niin guddadha joo. Maaltu si gammachiisaa jennaan ani hawaasa iyya gargaaruudhaan na gammachiisaa. Dhukkubsataa wallaa'uun na gammachiisaa. Ani waa'ee isaa dubbachuuf jechaan narraa irrate jechuun hin barbaade. Qabsoo bilisummaatis goone amma qabsoo misoomatis seenne qabsoo guddinaa tanaas warra bakkaan gaatu rabbiin waa godhu. Arjoominni isaa arraamte cuuki. Waliin dhalate. Haadhaa fi abbaan kiyya haadhaa fi abbaan namaa hin caalan jaa. Aye. Aye. Akam jirtu. Nagaa jirtu. Akam.
Piroojeektii mana barumsaa kun kan ijaarame daree dabalataa bilookii 5 daree barnootaa 20 of keessaa qabu suphaa bilookii 2 daree barnootaa 8 of keessaa qabu bilookii 1 tajaajila bulchiinsa mana barumsaa kanaaf oolu iddoo haara galfii barsiisotaa kaafteeriyaa kiliinik mana barumsaa kitaabaaf kan oolu kan of keessaa qabu yoo ta'u dallaa mana barumsaa dirree boqonnaa barattootaa teessoo barattootaa sarara bishaan qulqulluu dhugaatii fi qulqullinaan of oolu kan dabalatu. Piroojeektii kana gaafa jalqabu diizaayina bareedaa hojjechiisuun daree dabalataa cinatti mana barumsaa hawwataa fi miidhagaa haala qulqullina qabuun ijaarree xumurree akka hawaasa keenya qeebalchiif as geenyee jiru. Piroojeektiin kun ijaarsaaf birrii miliyoona 60 ol kan fudhatee fi teessoo barattootaatiif birrii miliyoona 2 fi 970 walumaa galatti toora birrii miliyoona 64tti siquun kan fixe yoo ta'u hawaasa keenya dheebuu barnootaa qabuuf ni mala jenneetti amanna. Dabalataan kaampaaniin keenya abbaa qabeenyummaan isaa sooressa yaadataa Junaydii ta'e kan erga biyyatti galee waggaa muraasa ta'us qabeenya isaa biyya alaatti horate biyya kiyyaaf yoon oolle hiikaan qabu jechuun gara biyyaatti galee hojii ekspoortii konistirakshinii fi impoortii hojjechuun gibira nurraa eeggamu gammachuun kaffaluun sadarkaa biyyaatti yeroo 3 pilaatineemii baraafamuudhaan as geenyee jirra. Gibira biyyaaf kaffaluu cinatti hojiilee kaka'umsa muummicha ministeeraa biyya keenyaa Dr. Abiy Ahmed dhalootaaf hojjetama garaa guutuudhaan deeggaruun hojiilee tolootummaa adda addaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee naannoo Oromiyaa fi bulchiinsa Dirree Dhawaa keessatti hojjetaman deeggaruun jaalala biyya keenyaaf qabnuu fi hawaasa keenyaaf qabnu argisiisaa jira. Yaadataa wajjin firummaa dhiyoota qabna karaa haadhaatiin. Shamshoo Bilqiisaa Bushiraa Alibaat dhalee Jamaal Turee Alibaati. Hedduu ganduma tokko dhalanne jechuudha. Yaadataan ijoollummaa irraa kaasee yaadataan nama hedduu yaadu. Ijoollummaan hedduu taphaaseen heddummeessu. Yaadataan nama jireenya fuula isaa yeroo baratus nama biddeena manaa kadhatee bar alatti nama beela yookaan ijoollummaa irraa waan amma silaa amma mul'isu kana ijoollummaa irraa jalqabeeti. Ijoollummaa irraa yaadataan yeroo hedduu hin kofne yeroo hedduu nama yaadu tokko ogaa akkanumatti ijoollee taphaaseen heddummeessu nama yaadu tokko yaadataan. Yaadataa jechuun yaadataa Junaydii jennee haa yaamnu malee yaadataa sabaa jedhama. Akka yaadataa sabaa jedhamutti addunyaan beekti jechuudha warraan tan. Yeroomaa ijoollummaa isaarraa kaasee yeroo dhalatus maatii taajira irraa hin dhalanne. Maatii iddugala irraa dhalatte. Yeroo takka abbaan isaa naggaadee ture osoonuma akkasin naggaduu yeroo dargiidhaa san abbaa isaa kana yeroo hedduu saamanii harka duwwaa deebisan. Akkasumatti namumaa harka qallummaa fi iddu jireenya hedduu guddate jechuudha. Yaadataan nama yoonii fi waan hoggata akka afaan kaayyatu isa bira jiraatan waan afaan kaayyatu san dhiisee nama afaan kaayyatu ture jechuudha. Nama namaaf yaadaa ture, nama hedduu nama jaalataa ture, nama kana silaa taate isa kunuunsaa nama kana kunuunsuu yaadaa ture jechuudha. Kanaafuu biyyattii tana keessa dhalatee asuma guddate. Yaadataa jechuun nama jechaan ibsuu danda'anii miti. Jalqabumaayyoo yaadataan jalqabumaayyoo gaafuma ijoollee sanii nama lubbuu isaa caalaa uummataa yaadu jechuudha. Gaafuma xiqqaatu jechuudha gaafuma ijoolleetu. Gaafuma barnoota baratus if dura barattoota sadarkaa isaa kana barattoota akka isaa barattoota isaa wajjin hiriyaa ta'an kana qayyabachiisee akka isaan ciccimoo ta'an godhuudhaaf yaalii godha. Kana qofaa miti yaadataan akkuma har'aan tan agartan kana nama beelaa tokko yoo argee qarshii tokkos ta'u shilingiis yoo qabaate waan qabu san itti kanneen nyaachisee ifi duwwatti hafa malee yaadataan akkuma amala isaatti nama lubbuu ifiitii ol nama jaalatu jechuun ni danda'ama.
qabsoo Oromoo tana akka isin fiixa baatuuf yaaduu keessatti nama adda durummaa qabu. Fakkeenyaaf jaarraa abbaa gadaa gaafa inni akhiraman yookaan waggaan isaan addunyaarra dabran abbummaadhaan kan biyya biraa jiru isaatu lubbuun isaa bahee jechuu dhageenyaan qabeenya waan silaa qabu itti dhangalaasee biyya Yaman irraa fuudhee biyyatti akka reeffisaa galee asitti awwaalamu taasisee jechuudha yaadataan. Kana qofa osoo hin taane nama gara hojii isaatiinis namni baadiyyaa tajaajilatti gaafa jalqabaa beektee re'ees ni eega. Re'ees eeguudha ture tiisuudha ture yaadataan kun. Asuma baddannoo sana keessa gaara faafaatee jedhamu kana tokkotu jira. Kan amma gaafa fakkeenyaaf wallisaan keenya wallisaa Qamar Yuusuf bishaan faafaatee kajeelu sanka. Mana barumsaa kana qofa ijaaruu osoo hin taane miskiinan adda addaatiis aanaa kana keessa laga mojoo kan jiran akkasumas laga raammes kan jiran tortoraa fi dannabaa fi inumaa aanaa kiyya qofa osoo hin jiin bakka arke hundatti hanga danda'utti amma gannarra dabarra kana qofa qarshii miliyoona 3 olii nama nyaachise yaadataan kun makiinaa meeqa fe'ee fidee jechuudha. Kana qofa osoo hin taane waa hedduudha wanni inni godhaa jiru. Dhaloonni kiyyaas magaaluma Baddannoo aan Aliyaas Abdalaatii Abdu Jaliiliin jedhama. Yaadataan ijoollee nu boodaati nama yaada tokko walitti gurmeessee ilma sabaati osoo baratu konkolaachisummaa yeroo boqonnaa isaa shaakala osoo baratu hariiroo warra alaatiin wal hidhatee waan asii ergamu erguudhaan beekama. Ciminni isaa kana nama hedduudhaaf hamilee ta'e kunoo fakkeenya yeroo gabaabatti mul'ata cimaa mul'isee jira. Jiraatu magaalaa Baddannooti. Hiriyaa obbo Yaadataa Junaadiiti jalqabarraa kaaneeti nama biyyee laaqaa kubbaa taphachaa horofa seenaa hojii guddanneedha wajji baranneedha jechuudha. Yaadataa Junaadii jechuun nama uumamaan beekumsa dandeettii ciminaa fi hayyummaa rabbiin badhaasee duraan waliin kanneefidha inni kun. Nama bar mana haadhaa fi abbaa bira dhaqee haadha bira dhaqee biddeena nama beela'u hoggaa alatti arge nama biddeena kutee suutatti akka nama ifii nyaatu godhee nama kan nama ijoollee amma baadiyyaanii dhufanii baadiyyaa hoggaa dhufanii asi qabni ijoollee beela'u nama haadha dhoysee ijoollee sanii kan yaanni inni amma qabu kun yaana ijoollummarraa ka'e ijoollummarraa ka'e. Dhugaa lafa jirtu hojii jenna. Guyyaa irraa yoo kaane an guyyaa irraa nafadda amma duras akkana jirra na qofa osoo hin ta'in Oromoo hundaa itti boone yaaddoo saba hundaa saba guddaa kanatu itti boone. Konkolaataallee yeroo ijoollummaa isaa eega barumsa isaa fixee konkolaataallee baratee ture. Konkolaataa kanallee hojjetaa ture. Diree dhawaatii fi Baddannoo hedduullee deddeebisaa ture. Akkasitti nama hedduu kabajaa qabu nama osoo ijoolleetu nama guddaa wajjin saahiba jechuudha. Jaarsa saahibaa, barsiisa saahibaa, doktora saahibaa, aalima saahiba jechuudha. Osoo ijoolleetu nama sammuun isaa faasiidhaati. Akkasitti nama akkasitti ture yaadataan. Nama naannoo kanaa qofa barsiisa osoo hin taane nama afaan Oromoon dubbanne illee nama qaraasisu jetii yaadaan. Maaliifuu jechaan osoo hin taane gochaan qaraasisaa jira. Yaadataan xabi'uma isaatti nama qabsoo Oromoo keessatti dhukkaa'e nama qabsoo Oromoo keessatti dadhabe ijaaruudhaaf yaalii godha. Hedduu ijaarees fakkeenya nama godhatee ni eegalle yaadataan. Silaa nama isa dura dabre abbaa qabeenyaa tokko kawaa ijaaruus takka harka hin beekne. Ifuma lafaa ka'ee uummata keenya kanaas barsiisuun qaba jedhee mana barnootaa kana fakkaatu kanaas ijaaree kun asitti agartan kana manni kun gaafa inni eegalu mana dhukkee keessaa kaatu mana qaamni irraa jijjigu mana baallaan dhaabbatu ka kufuudhaa deemu jechuudha. Mana baallaan dhaabbatu ka kufuu deemu kana osoo inni ijaarre biran dabru jedhee qabeenyi sabaan taane hafu jedhan yaadataan. Nama rakkataa gargaaruu hawu jalqabarraa ijoollummaarraa ka'ee nama akkasiiti inni kun nama akkasiiti kaleessas. Amma maal jeesitti fakkaate gaaf tokko qabeenya kana baga rabbisii kannee jeen namni gaafate jechuudha. Qabeenya kan inni qabdaa baga rabbisii kannee jeen. Qabeenyi kun kan kiyya osoo hin ta'in kan hawaasa kiyyaati jeen. Maaltu si gammachiisaa jennaan ani hawaasa kiyya gargaaruudhaan na gammachiisaa. Dhukkubsataa wallaa'uun na gammachiisaa. Nama dhugaa qabu, nama dhugaa jaalatu, nama hojjetu, sirriitti nama hojjetu. Xiqqeenyumarraa nama dinqisiifannu jechuudha. Yaadataan takkaa namaa wajji walloolee hin beeku magaalaa tanatti. Namaa wajji walloolee hin beeku. Nama wali fide akka manguddooti
atis ta'i jee nama waliif fidu tokko laa inni. Ijoollummaa irraa hoo amalli inni amma qabuu fi amalli inni gaafa ijoollummaatiis sanuma nama waan gaarii yaadu. Mana barumsaa kana fakkaatu yeroo muroosa kana keessatti hojjechuun isaa anaaf akka saahibaattis akka obboleessaattis akka lammii Oromoottis bakka guddaa na qaba. Nama fedhee haa ta'u uumama fedhe inni akka ija tokko ilaalaa beeka. Nama kamiyyuu haa ta'u ka dalagatu immoo isa biratti leenca goota akka goota ilaala jechuudha. Haadhaa fi abbaan kiyya haadhaa fi abbaan namaa hin caalan jaa. Haadhaa fi abbaan namaa kunis abbaadhumaa fi abbaa kiyya jaa. Amma mana barumsaa kana gisee inni ijaaru kanaa dursu dhaloota kanarra dalaguun naa dursaa. Dhaloota kana gammachiisuun naa dursaa. Osoo nama nuti biyya tana jirru biyya tanaa deemee Keeniyaa yeroo takka hadhaa fi mi'aa sabbuuqqatee achirraa carraa rabbiin isa tolchee biyya Ingiliz deeme. Deemee rabbiin qabeenya itti kenninaan biyya tiyya taniin keessaa dhaladhe tana maaliin isii tana laaluu qaba jee biyya tana dhufee arkee mana kana kani wayyaaleen ijoollee keessaa fixuu geesse. Mana bara 50moota keessa ijaarame laalee biyya tiyya tana keessaa hin dhaladhee mana kana anaa ijaaree isin qeebalchiisa jechuudhaan bultii 90 keessatti mana isaa yoonii fi namni laale ijoollee isaa guyyaa takka mana barumsa kanaa fidatee ittiin galmeessine yeroo guyyaa 90 keessatti ijaaree nu qeebalchiise. Qabeenya isaa itti dhangalaasee mana barumsaa kanaas akkuma agartan kanatti ijaaree kunis gaa hedduudha abbootii qabeenyaa biraa barsiisa jennee ilaalla. Kana qofa osoo hin taane ammas hojiin isaa mana barumsa bakka biraa mana barumsa Oromiyaa keessa jiru miti kan Oromiyaa keessaan ala jirus hedduu akkaataa inni itti gargaaraa ture. Dirree Dhawaa keessattis hedduu gargaaraa ture. Akkasumas kan Oromiyaa keessattis hedduu gargaaraa jira. Inni if dura nama lammii duursu nama lammiif dhalate qabeenyi isaa ka carraaqu jiru kun nama lammiidhaaf carraaqaa jiru yaadataan nama akkasiiti. Rakkatee bira dhaqee sabaan hin filu gosaan hin filu ati gosa kana hin jiru biyya ta'uu qofaan waan isaa keessaa yaadataa warri wataroo yaadataan na beeka muraata ijoollee xiqqaa jennaan dhaabbatee dubbisa kanaan beekama ilma sabaatii jechuudha. Ani ijoollummaa irraa bareecheetiin beekeessa. Uumama irraa nama kanaati inni kaleessaa sooressa inni kun arraa miti kan sooressa ta'e kaleessaa sooressa. Namni sammuu bal'atu bari namni fageessee yaadu bari namni waan boruu beeku sooressaa beeka. Nama akkasii inni kun kaleessumaa'u nama cimaa nama hoogganuu danda'u nama fayyaduu danda'u nama akkasiiti inni abbuma fedheewu ija tokko ilaala nama fedhee yoo ta'e. Gumaachi obbo yaadataan godhan mana barumsaa kana qofaa miti. Gumaachi isaanii guyyaa tokko Oromoo irraa harka isaan deebine. Garuu abbootiin qabeenyaa birootis akkuma isaa kanatti naannoo kana qofa osoo hin taane naannoo Oromiyaa adda addaa keessa kan jiran fakkeenyaaf Oromiyaa lixaa keessa jiraachuu danda'anii jiddu galeessa Oromiyaatiif kibbaaf baha Oromiyaa keessas kan jiran isa kana fakkeenya godhatanii hawaasa isaanii bira dhaabbachuu qabanii bakka hawaasni isaanii itti dadhabe keessaa'uu bakka barnootaa tana bakka gartee dhaloota boru abdii boru ijaaruu tana keessatti akka isaan tarkaanfachuu qaban kana abbootii qabeenyaa kan naannoo biraa jiranis kan Oromiyaa keessas ta'ee afaan biraa dubbatanii illee kan Itoophiyaa keessa jiran isa kana fakkeenya godhatanii akkuma addunyaatti fakkeenya namaaf ta'a inni. Akkuma addunyaatti namni wanni carraaquu ture inni jiruudhaan walitti dabalameeti waa takka hawaasaa hojjeta. Inni garuu inni jiru walitti dabalamee hawaasaa waan takka hojjechuu osoo hin tahin qabeenyuma ifii qabu. Qabeenyuma ifii qabu warri keenya gaagizee maymaasan laceelloon coraa gurraachaa jaan. Laceelloon qabeenyi yookaan coraa gurraachaa jaan. Coraa gurraacha san firraa mureeti ani madaa'ee uummanni kiyyaa kabsatu haja san qabatee ummata keenyaaf akkanatti ifaa ta'ee ifii gubatanii ummata fiitis ibsanii akkuma gartee gaa ifii gubattu malee ummata hin ibsan jaansanii yaadataan ummata keenyaaf qabeenya isaatiin lubbuu isaatiin if kennee hojjechaa jira. Kanaaf nuti ni galateeffannaa. Nama sadarkaa tana arrallee kanatti hin dhaabbu waan biititu rakkatu waan fakkaataa biyya teenyaa tana rakkisu arraas boruus biraan dhaabbadha jee jira jechuudha. Nama akkasiiti yaadatan. Hawwii kana dur qaba yaadatan
Jollum maraa qaba. Waliin guddadeen. Yaadaan kan qabu yoo nama kana irra gammada ofii fudhachuudha. Kan harkisaa jiru. Gaafa nuti ijoollummaadha muuziqii gisee tokko bitannee gabaa bitannee yaanu. Kan isaan nuti tattaasanii nu kan. Arjoominni isaa arraamte cuuyi. Waliin dhalate. Umri isaa guutuu mucaan kun bar takka hin bashannanne bar. Umri isaa dalagaan dabarse umri isaa guutuu. Dalagee jijjiirama guddaa kana fideeti qabeenya guddaa san kan fide asirra dhangalaase jechuudha. Fakkeenya Oromiyaa osoo hin ta'in fakkeenya Itoophiyaa fakkeenya Afrikaa ta'ee fakkeenya addunyaa ta'ee waan kana daranuu uummata silaa biyya alaa jiru sanuu kakaasee akka misooma kanarratti hirmaatan nama taasisuu danda'u tokko inni. Yeroo hongeedha dhaabbatee soomana guutuu araddaa cufarraa nama dhibba baay'inaan zeetaa fi ruuzaatti irraa jijjiiree jechuun maashaallah jenna. Akkuma Booranatti miidiyaan dhageenyu asiis akkasumatti dabarse. Hiifadde osoo hin jiin yeroo hatattamaatti manni barumsaa kana nuun fakkaatu kan nuti biraan akkasitti jee kana godhuu isaatiif baay'ee barakaata dachii tasamii harkatee jira jechuu amma. Oromoof ofii ta'e, sabaaf ofii ta'e, biyyaaf ofii ta'e. Hanga aduu irratti harki yaadataa Oromoo irraa akka kan deebine. Ani yoon jiru akka obboleessa kiyyaatti akka saayiba kiyyaatti itti booneetiin jira, sabni itti boonee jira, sabni itti boonee jira, biitti itti boontee jirti. Ammallee rabbi fayyaa kan nuufi. Akka itti ibsu waan na dhiba. Haasee waan takka if dura naasa'u. Na harkaas hin jiru. Na beekaas hin jiru. Waan godhuu danda'u. Waan godhu battaluma siimeeti osoo yeroon qanniniif waan godhuu danda'u godha jechuudha. Rakkataa karaa deemee harka amma biran kutu. Wajji booyoon sin jedhee amantaa inni kun rakkataa. Ni godhaaf waan fedhe godhaaf rakkataa yoo harke. Beelaa yoo harke biran kutu. Ni rakkadhoo jettee si biran kutu jechuudha manni. Waan fedhe si godha. Si gammachiisee tun biraa galte malee rakkatee biraan galti sun. Akka dhalataa biyyattis akka obboleessa kiyyaattis jechi galatoomiyyuu kan caalu sulaa jiraatanii hin jaani. Sabni si jaalataa fayyaa rabbi isaa kennu nullee siin boonnee soo guddachuu keenyaaf. Ijoollee biyya tokkootiif ijoollee Oromoo tokkootiif hedduu boonnee jirra. Ilmoon isaa haa barakattu lammii isaa haa barakattu haa guddatuu jenna jechuudha. Kana galatoomaa carraa kana naa kennuudhaaf Ani waa'ee isaa dubbachuuf jechaan narraa irrate jechuun hin barbaade jechuudha.